Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya baga nagaan gara qophiilee keenyaa dhuftan. Bitootessa 22 bara 2026 oduuwwan mootummaa, siyaasaa fi hawaasummaa keessaa isin biraan geenyu qabannee dhiyaannee jirra. Isaan keessaa manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii geggeessuuf dadhabuu fi miseensonni baay'een irraa hafuu isaanii oduu ijoo keessaa isa tokko ta'ee jira. Gama biraatiin adda bilisummaa Oromoo falmii siyaasaa keessatti Oromoon Itoophiyaa ijaaruuf aarsaa hin kaffallee jechuun ejjennoo isaa ifatti ibsuu itti fufeera. Naannoo Tigraayitti hawaasni barnoota hanqina baajataatiin barnoonni addaan cituu mala jechuun mormii nagaa qopheessaa jiraachuun ibsameera. Dabalataanis adda bilisummaa Oromoo filannoo marsaa 7ffaa bara 2026ffaa qophii isaa cimsuuf kaadhimamtootaaf leenjii murannoo fi hubannoo guddaa kennuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen hedduu isaanii battalatti ajjeesuu fi madoon adabuu beeksise. Akkasumas pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin biyyattiin isaa michuu amanamtuu Iraan taatee itti fufuu akka barbaaddu ibsuu isaa odeeffannoon ni mul'isa. Bal'ina oduu kanaa itti aansee isiniif dhiyaatee jira. Nu waliin tura. Odeeffannoo keenya kan jalqabaatiin manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii geggeessuu dadhabee miseensonni baay'een irraa hafanii jedhame. Manni maree bakka bu'oota uummataa mootummaa Bilisiginnaa yaa'ii idilee kamisa darbe geggeessuuf karoorfate lakkoofsi miseensota gahaa ta'uu dhabuu irraa kan ka'e osoo hin geggeeffamin hafeeraa jedhame. Yaa'ichi bitootessa 10 bara 2018 geggeeffamuuf kan ture yoo ta'u miseensonni 547 keessaa harki walakkaa ol argamuu dhabuun yaa'ichi akka hin geggeeffamin taasiseera jedhame. Lakkoofsi hirmaattotaa xiqqaa ta'uu isaa irraa kan ka'e yaa'ichi yeroo biraatti darbuun ibsameera. Miseensonni baay'een yaa'icha irraa hafuun isaanii kaadhimummaa filannoo marsaa 7ffaa keessaa hambifamuu irraa dallansuu uumeen wal qabatee jechuun odeeffannoon ni mul'isa. Torban darbe paartiin Bilisiginnaa kaadhimamtoota haarawaa ifoomsuun miseensota paarlaamaa hedduu keessaa hambisuun mormii guddaa uumuu isaa himameera. Afyaa'een mana marichaa Tsaggaayee Caafoo daqiiqaa 30 ol waltajjicha irraa hirmaattota eegaa turanii jedhame. Lakkoofsi isaanii dabaluu dhabuun yaa'ichi akka darbu taasiseera jedhan. Haalli kun mootummaa Bilisiginnaa keessatti rakkoo keessoo fi waliigaltee dhabuu mul'isuun sirna filannoo dhufuu irratti gaaffii guddaa kaaseera. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo Oromoon Itoophiyaa ijaaruuf aarsaa hin kaffalle jechuun adda bilisummaa Oromoo ibsa falmii siyaasaa keessatti itti fufee jira. Falmii siyaasaa paartilee gidduutti halkan darbe karaa miidiyaa mootummaa irratti geggeeffameen addi bilisummaa Oromoo yookiin ABO'n ejjennoo siyaasaa isaa ifatti ibsuu itti fufeera. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo Jaalammii Gammachuu falmii kana irratti hirmaachuun Itoophiyaan Oromoota cunqursuuf kan hundeeffamte ta'uu himuun Oromoon ijaarsa biyyattii keessatti aarsaa kaffalee hin qabu jechuun dubbateera. Akka ibsa isaatti sirnoonni darban aangoo isaaniitti tifkachuuf Oromoota dirqamaan hiriirsan malee fedhii isaanii irraa kan madde mitii jedhe. Addi bilisummaa Oromoo qabsoon isaa hanga mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo dhugoomutti akka itti fufu ibsuun kaayyoon isaa haqaa fi bilisummaa uummataa irratti kan hundaa'e ta'uu mirkaneesseera. Akkasumas jaarmiyaan isaanii dhugaa irratti kan bu'uureffame ta'uu fi yeroo hunda uummata waliin akka dhaabbatu ibseera. Falmii kana keessatti addi bilisummaa Oromoo mootummaa amma jiru irratti yaada garaagaraa saboota gidduutti facaasaa jira jechuun qeeqe. Dabalataanis mootummaa irratti murtiiwwan uummataa irratti dabarfaman fedhii isaanii malee ta'uu fi kun sirna kolonii fakkaata ta'uu ibseera. Kaadhimamtoota isaa fi manifeestoo filannoo marsaa 7ffaa irratti dhiyaate keessaa keeyyata 39 mirga hiree ofii murteeffachuu akka kabachiisu ta'uu adda bilisummaa Oromoo yaadachiiseera. Mirga kana dhugoomsuuf aarsaa barbaachisu kaffaluuf qophii ta'uu ibseera. Dhimma magaalaa Finfinnee irratti adda bilisummaa Oromoo magaalattiin handhuura Oromiyaa ta'uu fi abbummaa ishee kan Oromiyaa ta'uu cimsee dubbateera. Magaalattiin akka magaalaa Dirree Dhawaa, Naqamtee fi Adaamaa waliin walqixa ilaalamuu akka qabdu ibsameera. Gama mootummaa Itoophiyaa irraa kan hirmaate Biraanuu Leenjisoo garuu Finfinneen kan lammiilee Itoophiyaa hundaati jechuun yaada faallaa dhiyeesseera. Dubbiin kunis falmii cimaa uumuun hawaasa keessatti marii bal'aa kaaseera. Odeeffannoo keenya kan birootiin immoo adda bilisummaa Oromoo kaadhimamtoota filannoo marsaa 7ffaa leenjii murannoo fi hubannoo guddaa kennaa jira jedhame.
Addi Bilisummaa Oromoo yookiin ABO'n filannoo marsaa torbaffaa fi bara 2026 gaggeeffamuuf jedhu irratti hirmaachuuf qophii isaa cimsuu itti fufeera. Haaluma kanaan bitootessa 21 bara 2026 waajjira muummee Gullalleetti kaadhimamtoota bakka bu'oota uummataa fi caffee filataman irratti leenjii hubannoo bal'aa kenneera. Leenjii kana keessatti Addi Bilisummaa Oromoo filannoo kana akka dhaaba siyaasaa qofaatti osoo hin taane akka eegduu kabaja haqaa fi mirga hiree murteeffannaa uummata Oromootti akka ilaalamu kaadhimamtootaaf hubannoo gahaa akka qabaatan taasiseera. Dabalataanis sagaleen uummanni isaa irratti kennu kabajuu akkasumas rakkoolee fi danqaawwan yeroo filannoo mudachuu danda'an obsaa fi murannoon akka keessa darbaniif hubannoon kennameera jedhame. Kaayyoon Adda Bilisummaa Oromoo akka galma ga'uuf qophii cimaa gochuun barbaachisaa ta'uu irratti xiyyeeffannoon kennameera. Leenjifamtoonni kunneenis qophii filannoo marsaa torbaffaa onnee murannoo fi jechoomina of keessaa qabu qopheessuu isaanii ibsanii sodaa tokko malee kaayyoo Adda Bilisummaa Oromoo utubanii dhaabuuf waadaa isaanii haaromsaniiru. Akkasumas imaanaa uummataa baachuu fi itti gaafatamummaa isaanii akka baatan murannoo isaanii mirkaneessaniiru. Dhuma irratti kaadhimamtoonni kunniin leenjii isaanii milkaa'inaan xumuruun galma ga'iinsa kaayyoo Adda Bilisummaa Oromootiif of kennanii hojjechuuf qophii ta'uu isaanii ibsanii itti gaafatamummaa fudhachuun gara hojii isaaniitti deebi'aniiru. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo naannoo Tigraayitti hawaasni sababa barnoota hanqina baajataatiin adda cituu hordofee mormiin nagaa qopheessaa jiraachuu himan. Hawaasni naannoo Tigraay keessatti barsiisonnii fi barattoonni hanqina baajataa haaraa manneen barnootaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jiru jedhamuun mormii nagaa geggeessuuf qophii xumuraa jiraachuu ifoomsan. Itti gaafatamaan biiroo barnootaa Tigraay Kiroos Gaash akka ibsanitti mormiin kun dhorkaa baajata seeraan alaa jedhamuun balaaleffachuu fi rakkoon damee barnootaa daran akka hin hammaanneef furmaata ariifachiisaa akka argatu gaafachuuf kan qophaa'edha jedhan. Akka karoorfametti mormiin jalqabaa kibxata bitootessa 24 bara 2026 geggeeffama kan jedhame. Qopheessitoonni ammoo odeeffannoo dabalataa ibsanii keessatti yeroo dhiyootti ni ifoomsuu jedhame. Rakkoon kun yeroo dameen barnootaa Tigraay keessatti hanqina maallaqaa cimaa wajjin wal qabatee hojii isaa itti fufsiisuu irratti rakkachaa jiru keessatti mul'ate. Biiroon barnoota Tigraay xalayaa ministeera barnootaa koomishinii balaa hoogansa balaa Itoophiyaa fi deeggartoota biroof ergeen manneen barnootaa hedduun hanqina maallaqaa hammaataa irraa kan ka'e tajaajila bu'uuraa kennuu akka hin dandeenye beeksiseera. Rakkoon gama barnootaan kun waggoota dheeraaf walitti fufiinsaan hammaachaa kan dhufe yoo ta'u, sababa waraana buqqa'iinsa uummataa fi rakkoo dinagdee walxaxaa irraa madduu isaa ibsameera. Hawaasni barnootaa Tigraay mormii kana mootummaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu irratti dhiibbaa uumuun furmaata hatattamaa akka argatu abdii qabaachuun ibsameera. Maafi safuu hawaasaa kan hin beekne ergamtoonni bilchiginnaa golee Oromiyaa cufa keessatti saalaa fi umuriin osoo adda hin baasin uummata nagaa irratti reebicha, ajjeechaa, hidhaa fi saamicha garaagaraa raawwachuu itti fufanii jiru. Gaafa onkololeessa 2024 waraanni nama nyaataa bilchiginnaa maanguddoo ganna 80 olii kan ta'e nama maqaan isaa Haajii Umar jedhamu jiraata godina Baalee aanaa Sinaanaa ganda qotee bulaa Hissuu bakka addaa Hayiqoo jedhamu kan ta'e fira dubbisuuf gara magaalaa Roobee wayita deemaa jirutti bakka inni deemaa jiru haaraa itti ta'uurraan kan ka'e wallaaluun osoo inni rakkataa jiru ergamtoonni sirnichaa badii tokko malee maanguddoo kana daandiirraa qabuun marartoo tokko malee reebicha hamaarraan ga'uun mataa isaa uleedhaan baqaqsanii yaala tokkollee osoo hin argatin waajjira poolisii aanaa Sinaanaa ganda Duwwaa 4 geessuun dhanii hiraarsaa jiraachuu maddeen irraa biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen jedhanitti maanguddoon kun siyaasa kam keessaa nama qooda hin qabnee fi qaama miidhamaa iji isaallee sirnaan kan hin ilaalle ta'uu himuun badii tokko malee sababa inni baadiyyaarraa gara magaalaa dhaqeef qofa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jechuun hidhaatti darbatanii jiraachuu dubbatu. Murni bilchiginnaa maanguddootaaf illee kabajaa dhabuun guyyaa saafaa waaroo salphinaa itti uwwisuun nama kabajaa qabu kabajaarraa mulquun reebicha irratti raawwataniin cinatti jechootan barbaachifne ittiin jechuun salphisaa kan turan yoo ta'u of agarsiisaaf garuu
guyyaa ayyaanni ga'u maanguddoota tajaajille jechuun Finfinneetti suuraa waliin gabaasaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo sin dhageessinaa gabaasaa waliin Awwaaqoo jiruuti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Giddugala Oromiyaa tarkaanfii lixa shaggar aanaalee garaagaraa keessatti fudhateen injifannoo argate. Irree fi gaachanni uummata Oromoo obbo zoonii Giddugala Oromiyaa lixa shaggar aanaa jalduu keessatti buufata waraana bilchiginnaa irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa gonfate. Tarkaanfii kana lixa shaggar aanaa jalduu buufata waraana bilchiginnaa ganda iddoo baddeessaa magaalaa Musii fi Aroo Qaqallii magaalaa Dafinee jedhamutti itti seenuun keessaa gugsee baasee jira. Waraanni murra bilchiginnaa kun yeroo dheeraaf aanaa jalduu ganda iddoo baddeessaa fi magaalaa Musii fi Aroo Qaqallii magaalaa Dafinee jedhamu kana keessa buufata godhattee taa'aa akka turte yeroo dheeraaf manneen barnootaa manneen yaalaa keessa buufata godhattee uummata dararaa akka turte beekamee jira. Kana irraa ka'uun obbo zoonii Giddugala Oromiyaa kaleessa bitootessa 21 bara 2026 ganama moonaa ishiitti itti seenuun buufata waraanaa murra bilchiginnaa lama keessa gugsee baasee jira. Lola kana keessatti bulchaan ganda Aroo Qaqallii adabbii du'aan adabamee jira. Kana malees humna waraanaa murra bilchiginnaa irraa nama 8 ajjeesuun jaammoo madoo jajjabaan madeessee jira. Gama meeshaatiin qawwee Akaamaa 5 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Obbo zoonii Giddugala Oromiyaa tarkaanfii kana itti fufuun lixa shaggar aanaa Ilfataa ganda Hambaltaa Godeetti jedhamu keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo argate. Obbo zoonii Giddugala Oromiyaa tarkaanfii kanaan waraana murra bilchiginnaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamtu buufata waraanaa isheen ganda Hambaltaa Godeetti keessaa qabdu keessaa gugsee baasee jira. Tarkaanfii kanaan waraana murra bilchiginnaa irraa nama 17 ajjeesuun nama 11 immoo madeessee lama immoo jira harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin qawwee Akaamaa 2 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Giddugala Oromiyaa tarkaanfii lixa shaggar aanaa jalduu fi aanaa Ilfataa keessatti fudhate kanaan waraana murra bilchiginnaa kana waliigala 25 ajjeesuun 17 madeessee jira. Kana malee nama 2 jira harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin waliigala qawwee Akaamaa 7 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Akkasuma aanota kana lamaan keessa magaalaa 3 fi gandoota baadiyyaa 3 keessa diina buqqisuun dhuunfatee jira. Injifannoon kan uummata Oromooti. Odeeffannoo keenya baargamaatiin Raashiyaan michuu amanamtuu Iraan taatee itti fuftii jedhan pirezidaantiin Raashiyaa Puutiin. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin Raashiyaan Iraan waliin hariiroo cimaa akka itti fuftu mirkaneesseera. Ergaa waggaa haaraa Iraaniif dabarse keessatti Puutiin mootummaa isaa akka michuu amanamtuu ta'e Iraanitti itti fufuu ibsuun yeroo rakkisaa keessatti Iraanonni injifannoo gonfachuu danda'u jedheera. Akka waajjirri pirezidaantichaa Kireemiliin ibsetti ergaan kun hoogganaa waliigalaa Iraan Moojitaabaa Kaameenii fi pirezidaantii Mohammad Pezeshkiyaaniif ergameera. Raashiyaan kanaan dura tarkaanfii Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti fudhateen balaaleffachuun tarkaanfiin kun nageenya baha giddugaleessaa fi dhiyeessii boba'aa addunyaa irratti dhiibbaa uumaa jira jettee turte. Puutiinis yaalii ajjeechaa hoogganaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei irratti taasifame cimsee balaaleffateera. Haa ta'u malee Raashiyaan waraana keessatti Iraaniif deeggarsa kallattiin kennuu irratti ragaan ifaa hin jiru. Saba himaaleen gariin garuu deeggarsi odeeffannoo fi teekinooloojii akka kennamu gabaasaniiru. Garuu mootummaan Raashiyaa irraa waakkachuun argateera. Haalli kun dorgommii siyaasaa fi waraana addunyaa keessatti Raashiyaanii fi Ameerikaan gidduutti jiru daran cimaa ta'aa jiraachuun agarsiisa. Egaan hordoftootaa fi kabajamtoota qophiilee keenya odeeffannoo har'aaf qopheeffanne kanaa gammaa ture waan waliin turtaniif galatoomaa jecha hanga odeeffannoo biroon walitti deebinutti nagaatti.